Jalaalleewwan kunneen sa'aatii irbaataa itti nyaatan dheeressuun paappaaraziiwwan eeguudhaan akka nufaniif abdii kutatanii yaalanis baay'een isaanii obsaan hanga konkolaataa isaanii keessa seenatti eegaa turani. Dhumarrattis konkolaataa yeroo biraa fayyadaman dhiisanii asxaa poolisii kan qabanii fi seekuritii yookiin konkolaataa nageenyaa kan jedhatti barreeffame konkolaattota sadiin fayyadamuun dhiibbaa fi girgirri paappaaraziirraa akkuma ta'anii miliqanii karaa jalqabu. Haa ta'u malee malawwan gowwoomsuu kamiinuu fayyadamanis namoota oduu adamsan kunneen irraa miliquu hin dandeenye. Giiftii Diyaanaa fi jaalalleen ishee Doodoo Alfaayid sirna irbaata nyaachuu isaanii xumuruun konkolaataa nageenyaa kunneen yaabbatanii karaa erga jalqabanii booda daqiiqaa muraasan keessatti konkolaataan isaanii to'annaa konkolaachisaatiin alatti saffisa olaanaatiin furgaggaa utubaa ibsaa fuuldura ture waliin humna olaanaan erga walitti buuteen booda gara duubaatti utaaluun roga daandii konkolaataa biraa fayyadaman irra buute. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.